Nagaa maatiiwwan Abdii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyya. Egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa sadaffaa paartii torbaffaa isaa section 3.4 vertical motion kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti kan waliin ilaallu sochii daandii sirrii keessaa tokko kan ta'e vertical motion yookiin immoo sochii ol gadee kan jennu sana sirriitti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So in today's part we're gonna be discussing about freely falling bodies. Yaga kutaa har'aa keessatti kan waliin mari'annu inni jalqabaa waa'ee kufaatii walabaawaati jechuudha. Qaamoleen kufaatii walabawaa gaggeessan sochii akkamii qabaatu? Sochii kana immoo fageenya isaan deeman yookiin immoo asii olee yoo darbataman hammam asii olee ba'anii yookiin immoo ol ka'iinsa irraa gadi yoo kufan hammam gadi kufanii kan jedhu akkasumas immoo sa'aatii waliigalaa isaanitti fudhate meeqadha kan jedhu kutaa har'aa keessatti ni barbaanna jechuudha. Finally, we will try to see examples and exercise related to these concepts. Konseptiiwwan asii olitti kaafne kana vertical motion kan wal qabatan waa'ee freely falling body irratti fakkeenyotaa fi galgala kitaaba keessa irra jiran muraasa isaanii kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa hedduu biraa akka dhaqqabuuf gahee keessan bahadhaa. Akkasumas sooshaal miidiyaawwan keenya kanneen biroo irratti hordofuu yoo barbaadan liinkiiwwan isaanii description box keessatti isiniif keenya achi keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti seenne jechuudha. So objectivin qabiyyee keenyaa maalinni? Har'a qabiyyee kana barachuun keessan yookiin viidiyoo kana hordofuun keessan maal isin fayyada yookiin immoo as keessaa qormaanni akkamitti bahuu danda'a kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. So by the end of this lesson you will be able to describe what vertical motion is. Vertical motion yookiin immoo sochiin olee gadee maal akka ta'e define gochuun isinirraa eegama. Vertical motion maal inni kan jedhu sirriitti ibsuutu isinirraa eegama. And you should be able to solve various problems of vertical motion. Sochii olee gadee kana wajjinuu wal qabatanii kan jiran gaaffiiwwan yookiin immoo probleemota garaagaraa furuun isinirraa eegama jechuudha. Plus you will be able to describe the motion of objects that are in free fall. Waa'ee sochii wantoo kufaatii walabawaa gaggeessaa jiru tokko ibsuun isinirraa eegama yookiin immoo sochii kufaatii walabawaa kana sirriitti ibsuu danda'uun isinirraa eegama jechuudha. And you should be able to calculate the time, position, and velocity of an object given the initial velocity of an object under vertical motion. Vertical motion keessatti yookiin immoo sochii olee gadee keessatti initial velocity isaa yoo beekama ta'e sana booda isin yeroo sochii kanatti fudhate sochii kana keessatti position yookiin immoo iddoo wantoonni yeroo adda addaa irratti itti argamu akkasumas final velocity wantoo kufaatii walabaa gaggeessaa jiru kana barbaaduun isinirraa eegama jechuudha. And you should be able to solve problems related to an object thrown vertically upwards. Problemii yookiin immoo gaaffiiwwan wantoo asii olee darbatamee deebisuu danda'uun isinirraa eegama. An object thrown downwards. Wantoo immoo vertically sarara sirrii irra gadi darbatames akkasumas immoo kan kufaatii walabaa gaggeessus probleemota isaanii wantoo gaafatamne qaxxaamura isaan asii olee yookiin immoo asii gadee deeman yeroo isatti fudhate velocity xumuraasaa taayimii garaagaraa irratti barbaaduu danda'uun isinirraa eegama jechuudha. So the first thing is first let's define vertical motion. Mee jalqaba irratti hiika vertical motion yookiin immoo sochii olee gadee kanaa ilaalu. What is vertical motion? Maal inni vertical motion kan jennu? Vertical motion is the motion of an object moving up or down along a vertical axis under the influence of gravity. Vertical motion kan jennu kun sochii wantoon asii olee fakkeenyaaf wanti tokko iddoo kana ture kubbaadha jennu kubbaan kun kallattumaan asii olee darbatamaa jechuudha. Sararuma kanarra gadi deebi'a jechuudha. Egaa yommuu duroo goonu
shift goonee draw goonee jechuudha wanti sun akka nu galuuf kubbaan kun dhufee iddoo kana gaa iddoo makana ga'ee hin jallatu asumara gadi deebi'a jechuudha. That is what we call vertical motion. Vertical motion kan jennuun isumadha. Kubbaan kun sararuma kanarra ol ba'a sararuma kanarra gad deebi'a jechuudha. Kunis kan to'atamu maaliin jechuudha giraafiitii yookiin immoo acceleration due to giraafitiidhaan ta'uusaa beekuun barbaachisaa ta'a. Kanaafuu vertical motion yookiin sochii olii gadi kan jennu sochii wanti tokko asii ol yookiin asii gadi sarara qajeelaa irra piroojektaalii miti hin jallatu jechuudha. Kubbaa dalga dhiidamu miti jechuudha. Vertical motion kan jennu. Kanaafuu sarara tokkorra asii gadi yoo darbatan maal jennaani vertical motion jennaan jechuudha. Exampleota isaanii fudhachuu dandeenya. About thrown upward akkuma nama kaase kubbaa asii olee darbatame tokkoon sochii vertikaalii gaggeessa jechuu ni dandeenya. Sarara sirriirraa asii olee darbatamee keenya kubbaan kun asitti ilaaltan asii olee darbatamee asuma gadi yommuu deebi'e maal jennaan sochii olii gadi yookiin immoo vertical motion qaba jennee ibsuu dandeenya. The other is a stone drop from a building. Buildingii wayirraa buildingiin ta'e wayii dheerinni isaa kana yoo fakkaate iddoo kanarraa dhagaan ta'e wayii yoo kufe asii gadee yoo kufe sochii vertikaalii jennu kana qabaachuu ni danda'a jechuudha. So akkasuma immoo wanta asii olee darbatan direction and sign convention kallattii fi saayinii yookiin immoo negatiiva poozitiivaa akkamitti fudhachuu akka dandeenyu beekuun murteessaadha jechuudha. Common convention yeroo baay'ee kan irratti walii galu jechuudha. Upward akka poozitiivatti fudhanna. Kuni beekama. Upward yeroo baay'ee akka maalitti fudhanna? Akka poozitiivatti fudhanna. Downward immoo akka negatiivatti fudhanna. Upward as positive and we take downward as negative. Kuni walii galtee dhumaan jechuudha. So acceleration due to gravity yeroo hunda gargadiitti jenneera negatiiva fudhannaa jechuudha. Yeroo hunda gargadiitti waan ta'eef acceleration iddoo kanatti qaban negative g dha jechuudha. G naannoo dira lafaa irratti 9.8 meters per second akka ta'e beekamaadha average dhaan jechuudha. Yookiin immoo approximately 10 meters per second square akka ta'e beekamaadha. Isa kana negative fudhanna maaliif yeroo hunda gadi waan ta'eef jechuudha. Yeroo hunda gadi waan ta'eef. Isa kana xiyyeeffannoo keessa galchuun baay'ee barbaachisaa ta'a.